Koreen Dhaabbiifi Ogeessonni mana Maree Magaalaa Adaamaa hojii Inisheetiviwwaniifi Industirii Godoo daawwatan. Koreen kunneen hojii kutaalee magaalichaatti fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan daawwataniiru. Hojii dhabdummaa hir'isuu fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu irratti magaalaan Adaamaa hojii bal'aa hojjetaa jirti. Bu'uuruma kanaan Koree fi Ogeessonni mana Maree magaalichaa Inisheetiviwwan bu'aa Industirii Godoon oomishaman kanneen akka zayitaa fi daakuu fa'aa daawwataniiru. Gama birootiin oomishni bu'aa pilaastikaas kan daawwatamee fi indastiriin uffata hodhaas kan daawwatame yoo ta'u, hojiin bu'aa ce'umsaa teeknooloojii fi kalaqa adda addaas daawwatameera. Mana Maree Magaalaa Adaamaatti walitti qabaan Koree Dhaabbii misooma Magaalaa Adaamaa obbo Umar Bakar kaayoo daawwannichaa ibsaniin fayyadamummaa fi bu'aa qabeessummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuuf karoorri hojii hawaasaa qabame lafarratti qabatamaan hojiitti hiikamaa jiraachuu hordofuu fi to'achuun daawwannaa gaggeessineedha jechuun ibsu. Kaayyoon daawwannaarraa akkuma beekamu karoorri bulchiinsa magaalaa keenyaa mana mariitiin mirkanaa'a. Karoorri kun lafarra bu'uu isaa tokko karaa gabaasaatiin ilaalla. Lammata ammoo hordoffii fi to'annoodhaan gabboonee wal qabatamaan lafarra jiru ilaalla. Kun egaa kurmaanaa lammaffaa kana keessatti to'annoo hordoffii kurmaana lammaffaa jalqabuun duratti to'annoo hordoffii kurmaana lammaffaa guutuu taasisuu keessatti ijaan gabboonee waan lafarra jiru ilaaluu qabna. Kan jedhu sun hojmaata mana keenyaa waan ta'eefichaa kuni qaama to'annoo hordoffii kurmaana lammaffaa keessaa isa tokko jechuudha. Dandeettii raawwachiisummaa magaalaa keenyallee guyyaarraa guyyaatti dabalaa jira waan irra gara keessaa jechuudha. Egaa itti fayyadami lafaatillee ibin naannoon amma boolee agarre suni lafti suni lafa seeraan ala qabatame kan ture har'a immoo deebimee gara misoomaatti galaa jira waan ta'eef jecha eegarii magaalaa keenyaatiif keessumaayyuu qaaliinsi jireenyaa tasgabbeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Koreen Dhaabbii fi Ogeessonni mana Maree magaalichaa biroo dubbisnes hojiin karoorfamee magaalichatti hojjetamaa jiru kan rakkoo hawaasaa biroo fi qaala'iinsa jireenyaa hir'isuudha jedhan. Delfin Salamoon jedhama. Waan guddaa hojjetamaa jira magaalaa kana keessatti. Hawaasa bu'aa fidu waan guddaa fida. Dargaggeessi hojiin kun bu'aa galteetu dhufa. Oomisha daakuutu hojjetama. Horii horsiisaa aannaniitu hojjetama. Kun magaalaa waan guddaadha. Itti gaafatamtuun carraa hojii uumuu fi ogummaa kutaa magaalaa Boolee aadde Guddattuu Qajeelaa qaala'iinsa jireenya hawaasaa xiqqeessuuf gosoota industirii Godoo 12 qabatanii hojiitti galuu dubbatu. Fayyadamummaa hawaasa kutaa magaalaa keenyaa mirkaneessuuf bara kana hojii gurguddaadha qabannee kan baane gama qonnaadhaan, gama industiriidhaan, gama manufacturingdhaanis hojiiwwan gurguddaa karoorfannee hojiitti galle gama qonnaadhaanis hojiiwwan baay'een isaa hojjetamee jira. Industirii Godoo bara kana qaala'iinsa jireenyaa tasgabbeessuu keessatti kutaa magaalaa keenya dhaabbata industirii goonee beeksisuudhaafis hojii xiyyeeffannoo addaadhaan itti galle karoora bara kana qabannee baane 258 amma persentii 100 xumurree gosa inni hammatu warshaan zayitiin jira. Kan daabboo warshaan daabboon jira, warshaan daakuun jira, akkasumas warshaan gaarmentiin jira. Sana keessatti aayiteemii 12 qabate akka waajjira keenyaatti qabate baay'ee isaa of keessatti kan qabate aayiteemii 12 qabannee hojiitti galle. Karooruma qabatteen magaalittiin hojiiwwan gurguddoo jireenya hawaasaaf oolan kutaalee magaalichaa irratti hojjechaa jiraachuu kan ibsan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu oomishni industirii Godoo magaalaa keenyaatti hojjetamaa jiru qulqullina kan qabuu fi tasgabbii gabaa kan uumedha jedhan. Kaayyoon daawwannaa guyyaa har'aa uummata keenya waan hojjetaa turre beeksisuudha. Manni marii bakka bu'oota uummataa bakka bu'aa uummataati. Akka uummataatti maaltu hojjetame waan jedhu hojii bara kana kurmaana lamaan kana keessatti hojjetame akka daawwatan ta'e industirii Godoo kilaasteroota 1430 ijaarra jennee karoorfanne kurmaana lamaan kanatti kilaastera gara 1000 ijaaruun danda'amee jira. Industiriin xiqqoon zayitii oomishan irraa jalqabee akka daakuu oomishutti wanti lafarratti ilaallu kaka'umsi oomishtoota bira jiru fedhiin oomishtoota bira jiruu fi qulqullinni oomishaa mataan isaa baay'ee abdii waan namaa kennu. Amma zayitii olaalti oomisha qulqulluu orgaanik ta'e irraa kan oomishamaa jiru. Hanga gabaasni kun qindaa'etti carraa kanaan carraan hojiis lammiilee magaalichaa 59 ol ta'aniif uumamuus himaniiru. Gara biraatiin 59 ol kurmaana lamaan kana keessatti carraa hojii dhaabbii fi qaxarriidhaan carraa uumnee jirra.